Haanisha abdii irraa qabamtee maaliif hajjii hin jennaati caaltuu fi imaan ammas mucayyoo biyyaa san maqasii jaarsii jarreen kana hajjiidha hajjii jettan namoonni baay'een koomentii dubbisee jira namoonni baay'een immoo tiyyuu hajjiirra abdiirraa jaalallisi qabeerayi maaf akkasitti abdiirraa jaalallisi qabe koomentiin akkasii baay'ate so baay'ate naan ndom deleeting godhe jechuudha so gaarii miti jechuudha maaliif akkas naan jechuun turre sinaan abdii kanarra jaalalli naqabee sin beeku naqabuufis hin deemu jechuudha garuu nama maqaan abdiirraa jaalalli naqabee nan beeka abdii nama je'u maqaa abdii jedhu kana ni fedha jechuudha hin jaalladha gar fuulduraa yoo abbaa manaa godhan abdii jaan maqaan abdii baay'ee gaariidha waan abdatanii abdii irratti kaawwatan tokkodha maqaa baay'ee miidhagaadha jechuudha kanaafuyyuu anaaf jechuudha choo laalee kanumatti feesii kana wakkana wallaalle filafiiti gaafa wallaalle hajjiif abdiin anaaf gargarummaa hin qabani atoo gara yoo madaalle hajjiin nam badaa fakkaata abdiin immoo nam gaarii nam tasgabbaa namti daarii sallee qabachuu danda'u ni fakkaata nama garuu achi ilaalanii madaalurra osoo wajji haasa'anii wajjiniin maan tokkees jiraataniitti dhiyaatanidha namni gargar ta'ee argama jechuudha akka madaallee achi ilaallee hajjiin badaadha nu kana ta'uu dhabuu danda'a jechuudha so hamma kana maraa akka kan garjabinna dubartoota irratti garaa jabaachuu dubartoota irratti irkachuudhaan jiraachuu akkuma isaan immoo baqaa dubartootaaf kabaja ilaanne waan akkasiisantu hajjii irraa argame yeroo baay'ee so kuni achi ilaalleetu nuti madaalle malee warri wajjin nyaatan dhugan garuu yoo dubbifnu jechuudha keessanii nama gaariidha gaarummaa isaatti dubbatu jechuudha namoonni yeroo baay'ee social media kana irratti gaaf dhufu waa lama dhufa jechuudha tokko gaariidhaan tokko badaa ta'edha kan dhufu kuni gaarii miti jechuudha jireenya kennaa fi laayivii kenna garuu osoo gara miidiyaa kanatti waan gaarii tokko maxxansine baay'ee natti tola jechuudha karaan ba'eef maqaan ba'e tokko jaamaaniire so namni sun badaadhaan yoo moggaasan badaadhuma bakka inni yoo du'es badaa yoo jiraates badaadhumeedhaan malee gaarii namni hin jedhu jechuudha kanaaf yeroo tokko hojii kenna yoo hojjannu waan hojjannu waan gaarii waan hawaasaaf ta'u waan jaalala barsiisu waan gaarii ijaaf tolu tokko gaafa hojjannu namoota biraas jaalala arganna jechuudha gadaantummaa amma fakkeenyaaf dubartoota fakkinni gadaantummaa qabu akkin irkatummaadhaan jiraatu akkin maallaqa dhalaatti fayyadamutu irraa mul'ata jechuudha kun waan ifa jiru waliin karakkarru so yeroo baay'ee garuuyyuu namoonni kenna yoo dogongora wayii arganii dursaniitu nama qeequ ijoolleen naqee taanaanii rankaadhu jechuudha takkaas immoo namni arrabsee hin beeku akkaawuntiidhaan jechuudha akkaawuntii feekiidhaan yeroo jalqabaaf akkaawuntii feekiidhaan namni arrabsi tokko ni jira akkaawuntii feekii osoo hin taane akkaawuntii noormaalii maqaa keessan ibsu eenyummaa keessan giltsi jedhaatidha akkanatila uf harkisiisaati hirkisanii immoo koomenti namaaf tolchaa jechuudha animmoo I don't care dantaan qabu jechuudha nama maarree jirni mirqasiyyoo manaamni kanaaf duuba deemu hojiirraa jechuudha waan ani itti amaneen hojjedha waan sirriitti dhinnaan hojjedha jechuudha so haasa'u kiyya keessatti waa'ee isaanii sana gaafaan haasa'u gaafaan irraa barumsa fudhadhaa hundi kun sirrii mijee haasa'u san dogongora hinnaan qabaadha bakka kana dhaabadhu jettanii natti himuu ture isin garuu haasofni kiyya dogongora hin qabu garuu abdii isa jeesaniif abdiirraa jaalallisi qabee no an abdii kanarraa jaalalli na qabuufis hin deemu ande akkamitti jaalallism jee nama qabaseetusa jaalala wanni wayseetamoosiin ajaa'iba qabdu dhugaa kanaafuyyuu imaan irratti waan tokko ni mari'anna jechuudha maaliif yeroo tokko wanti miidiyaa irratti arginu kun namoota baay'ee amansiisuu ni danda'a jechuudha amma fakkeenyaaf imaanii fi hajjiin haadha manaa fi abbaa manaa akka ta'aniititti kan yeroo baay'ee viidiyoo hojjetan jechuudha garuu isaan piraankii jenneeti amanna jechuudha nuti warri beenu isin haadha manaa fi abbaa manaa jettanii fudhachuu ni dandeessu jechuudha so garuu akkasitti gaafa fudhanne haadha manaa fi abbaa manaa jennee gaafa fudhanne imaan akka sirrii hin hojjetiin bareechee isinitti mee ture viidiyoo darbe irratti illee jechuudha maaliif nam tokko
dubartiidha tammara senti miidhamtee caaltuun kan miidhamaa turte sun obbolaasiitii nama wajji nyaattee nama wajji dhuudeedha. So isii sanaaf namni hin ta'in isiidhaaf ni ta'a hin ta'u. Haadha laaliin tala fuudhii Luke is a mother maali jette namitti diraamaa hojjette sun isin fuudhiin tala. So nama bar laalaniit laallatanitti heerumanii. So duraayyuu hirkattummaa kan hirkattummaadhaan ture duraa argaa turte imaan jechuudha. So amma hiriyaasii tanarraa hiriyaan isiituni osoo nikaas isaayyuu hin buusin ofirraa isiyyuu azaa osoo gochaati jiru akkamitti isiin itti heerumti maal biyyiin dhabamee dhiirri hin jiru biyya san dhiirri hin jiru irri guutee jira jechuudha. So daandii dhugaa hoo taate jechuudha dhaabbadduutti yaadu obboleettii tiyyaa maaliif yeroo tokko waan hin taane keessa ofii keenyaa sammuu keenya galchina jechuudha. Dubartiin ulfinatu banaan dubartii kabajaatu malaanii kabajaadhaan jaalalaadhaan gara miidiyaa kanatti hoo dhiyaatan baay'ee takka namatti tola dhugaa rabbii jechuudha. Garuu boo'icha bicha jibbiinsa lallabaa bicha oo ta'e jibbiinsuma ta'a maddi keessan illee gaddumaaf boo'icha ta'a bakka. Maaliif boottan akka kanamaa? Hanqasanii nama rakkachaa jiru ijoollee Suudi Arabiyaatti hidhaniitiin akkasii rakkachaa jiran biyya miskiina ijoollee biyyaa dhumaaran balleessaa tokko malee dhumaaraniif gabbaatanii boottanii mee isaanii dhaliifuu boottanii hin beektanu. Kanaafiyyuu nuti warroota waan fuula miidiyaa kanaaf hin tolle yaani jibba lallaban irraa ni dubbanna yeroo kamiyyuu warra jaalala barsiisan jaalala isaan akka jaalala hawaasa kun akka wal jaalatu jaalalaan akka waliin jiraatu warra barsiisan garuu hin tuqnu jechuudha. Tuqnee beeknaa hin tuqnu. Garuuyyuu saamma keessattuyyuu zaati ammaan tana abbaan manaa haadha manaa isaa ajjeese haati manaa abbaa manaa isii ajjeeste jaanii lallabaa jiran tana keessatti isin jibba lallabuun kun nawriidha jechuudha. Isin akka hirkattummaan kun baay'atee jiraa'u jechuudha. Qara haayaa kaasiin isii surri adiratti buteeti qamisi dira dhuha akkasitti addaan haa beekamu. Gaafa akkas ta'eedha kan isiin si sooruu dandeettu akkami silaawu handi abaakaachoon ofii keessanitti deebi'aa jechuudha. Ofii keessanitti deebi'aatitti yaada waan hojjettan jechuudha. Wanti isin hojjetaa jirtan kun asuma irratti nafa jechuudha. Gaafa isin duutanis asuma jira. Gaafa isin dhaltanillee dhalli keessan guddatee asuma irratti hallaala hojii keessan jechuudha. Hojiin keessan tokkoon hin badu. Kanaafiyyuu obboleettii tiyyaa imaan jechuudha. Tidaarii namaa hin deegiini maaliif dursa nam tokko jaartii lammata hanqa afuritti ni hayyama amantiin keenya sookee. Garuu immoo hajjiin jechuudha. Nama niitii isaa duraafiyyuu hin ta'in nama hirkattummaan jiraatu nama hojii hin jaalan nama akkasii yonnaan ta'e ati akkamitti itti heerumta. Isayyuu immoo humbiraankii maarree jettaa sirraa. Kun sirrii obboleettii ofii keetitti deebii jechuudha. Ofii keetitti deebii dhiirri hin dhabamne guutteerti dhiira isinii ta'uu filadhaa. Fuutanii azaaba addunyaa tana keessa of hin kaa'an isin bara waggaa kumta kan jiraatan waggaa 100 kan won jiraatan isin waggaa 70 won jiraatanii mee hanqam takkaa feree kan azaaba keessa of keettanii jinni maarree jettan haraamina bara haraama dhugaa rabbii dubartii azaabu jechuun haraam jechuudha. Atos arkitu dhiira dubartii azaabuutti dhaquun atillee haraam hojjete waliin laaqartan jechuudha. Waliin laaqina hawaasa immoo waan hin taane hin barsiisina jechuudha jaalala barsiisaa malee. Hordoftoota kiyya kaasii wajjin ture ani hanniidha. Waan nama jirtaniif baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Warroonni haaroo chaanaalii keenya dhufaartan baay'eetu jira. Galatoomaa baga nagaadhaan dhuftanii warri haarawwan maslaalaa jirtan subscribe nu godhaa mallattoo bilbilaa tuqadhaa. Yeroo kamiyyuu odeeffannoo haarawaa fi akkasumas barumsa jaalalaa kan isinii gadhiifnudha. Inshaallah wantoota isin jaallattan baay'ee chaanaala kanarratti hojjechuudhaaf deemna. Inshaallah warra birataa